immoo gaamichuu jaalalaati. Michuun jaalalaa keenya akkuma beekamu torbanii waa'ee ma jaalalaa dhagaa. Maal jedha siite maatamaa gaaddii. Yoo jaalalli jiraate jireenyi jira jedha. Dhugaa dhagaa jaalala jechuun jireenyuma jechuudha. Jireenyi jaalala hin qabne jireenya jettee fudhachuu hin dandeessu. Maaliif ana akkan ofii kootii amanutti jireenya jiraadheera kan jettu jireenya sana jaalalaan yoo dabarsiteedha jedhee yaada. Jaalala gaafa jennu immoo nurraa adda bahee jiraachuu hin danda'u akkuma maatamaan gaandii jedhee. Maaliif nama wajjinidha kan jiraattu nama tokko wajjin jiraachuuf immoo jaalalli hin jiru taanaan akka itti wajjin jiraattu hin qabdu. Nama malee immoo jiraachuu hin danda'u. Atika di mana mati dabaduna rajiti Gudum fati asihe situna khenne nanihe sabab satatu behe. Oh ala namatti tala. Argafuun akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya keessaa falataa'uun karaa foddaa waliif TV'tiin michuu jaalala keenyatti bu'aaruuf bashannanuuf qophiitti kan jirtan nagaan keenya kabajaaf jaalala danuu baadhate bakka jirtan hundatti isin haa ga'u isiniin jecha michuun jaalalaa teenya istiidiyoo deebiteet kan isin jirtu gaa'e arra keessummaa ajaa'ibaa qabna waa'ee jaalalaa irratti muuxannoo hamma beeyturraatii yaada nuuf qooddi turtii bareedaa wajjin qabaanna jennee abdanna. Sabboontu Ahmadiitu sabboontu maamma wajjin egaa turtii qabaachuuf deemaarra waan ajaa'ibaati. Mee haga xumuraatitti nu faana bu'aa isiniin jenna sagantaan tun bareeddee akka isin bira geessuuf ammoo gaheen tan olee abbadhaasaati. Shambaa jechuu jalqabne gaa'iti haga xumuraan nu faana bu'aa. Sabbo. Baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan neetan. Yeroo qaalirraa nu qooduudhaaf fageenya dheeraa deemtee as istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif maqaa daawwattoota kiyyaatiin hedduun si galateeffadha. Galatoomaa isinillee naaf heeruu keessaniif. Hayyee sabboodhaaf jaalalumti tun maalisa? Jaalalti tun kannaa waaqaati. Jaalalti kannaadha. Kannaa qaalii sanammoo abbaa jabeeffata. Jaalalti Kannaa rabbiiti kannaa san jabeeffattee kunuunfattee olii qaqqabachuu. Akkamitti kunuunfachuu dandeenya? Wanni takka ataakiltii takka gizee ala dhaabde biqiltuu yoo bishaan jalatti neene galgalaa ganama jala nenneexee hin lallaallee xooleexee maxaxxee achumaan duutee quttii bara. Yoo ganama galgala bishaan jala nenneexee lallaaltee immoo guddattee magartee damee baastee dameen sun facaatee lallistee guddatti. Kanaafuu kunuunsa feesisaa jechuudha. Kunuunsa feesisaa. Galgalaa ganama jalaa haafuu. Mee nama tokkoon namni kun ama fakkeenyaaf sabboontuun jaalala qabdii jechuun kan isii nu dandeessisu maal jedhame yoo maal irratti argine? Sabboontuun jaalala beeti akkatti qabatan beeti. Namuu jaalala tana gaanuma qabaa jaalalti kannaa waaqaati kumaan siin jee namuu numa qaba garuu akkatti ibsatuu fi akkatti qabatu wallaaluu faadhaan wal dhaba. Akkasii ani jaalalti tun anaaf qaali. Hedduun jabeeffadhaa jechuun ifii oliin kaayyadha laal. Waan jabduu takka bar ifii ol keessaa. Ifii oliin kaayyadhee akkasii jalaa wallaala. Jaalalli jaalattaa sabbo. Hedduu anaaf jaalalti adda bu'uun taanu. Ani miraazumaafuu jaalalaan qaba kaa qabeenyumaafuu maaliin qaba waan biraa. Tanaaf jaalalti kannaadha jettee nama hiika jaalalaa hubatee gadi fageessee waa'ee jaalalaa beekuutu jaalalti maal yoggaati jetteen jaalalti kannaadha jedha. Waan akka qoosaan laalanii mi beeyte? Jaalalti qoosaan taate. Mee jaalala yeroo hangam umurii kee hangam irra johan sadarkaa hangam irra yeroo jirtu jaalalti si qabdi? Eegumaan guddadhee lakkee akkasitti gaafaan ijoollee qaraatii fi waan adda addaatiin biiziidha.
أماس فاميلين هدو خرا أمانتي خنا نجر كانوا قدسني سابا مالي سو سنيفو جولوما تجارة لخيسة مارة غافان بيجرو أني سرقي دكيتو تبدين بيهو أبان خيا بكا كنا كركربو نتنديسو هدو نيغا يرو خيا الرقودا كراتين دبرسي especially خرا أمانتي خنا تنجر كاني sanirra guddanne eegumaan guddadhe kanaan ijoollummaan keessa seenee wanni akkasitti wanna godhan jirtu eegumaan guddadhe kana namoota gurguddaa wajjin walitti dhiyeenya qaba warra waa hubatu warra jaalatanaas akka gaarii beeku isaanirraa hedduu waa baradhe sanirratti immoo waan dabalatu jira waa itti iidaate waa itti iideetiin tottolfadhee mimmi'eeffadheenis yeroo takka jaalaltii si qabde jechuun nage ijji isaa ijjatee keessa seef taate jechuun nage. Yaa gizee jalqabaati yeroo jalqabaatiif nama jaaladheen beeku gizee sana akkasittiin jaaladhe gizee nasiiba rabbiin nama lama kan wal jaalatu walitti isin fidu beete akkasitti gargar baatee jechuudha. Akka nama kaa jaalachuu turte taarika namaan balleessu beete. خندن تاسات نمن توكو كذا جاللا وجو ترتي أدبات إيش خنا مارة مودن تاساتي مارة جا هم فيسسو حق مجرسون نميم توني في الحياته وان متربين خيري في ده يا تسنجال توان لفتو في أماس وان سنتان سراق أبو ملي هم تو في متى هم تو متى يا نمني والجالتي قفاف أماس وجين تو يا هي والفودي هيرين قادو مربيتي هيرينيس قادو ملي كوني هيري أيانا ورخيني ناندي دا جلالنتي يا سما جيشبونو هيرينيس قادو ملي انتهتو كوني هيري أيانا جنتي برخونا نمني توكو nama jaalate sana arkachuu yoo baate jireenyi isaanii dhaabbata jechuudha. Hin dhaabbatu ittuma fufaa maybe nama akkasitti jaalatu faan arkatu malee jireenyi isaa ittuma fufaa abbaan fedheewu numa jiraata takka fedhe jaalatu yoo dhabdeewu takka tanuma taate yoo numa jiraata akka taatettu garuu gammachuu fi jaalala akka taaniif qabduu sanfaa yoo qannase malee jiruun ittuma fufti. Jireenyi itti fufaa jechuudha. Jireenyi ilma namaatiif jireenya dhala namaa kanaaf. jaalaltii ni feesiste jettee yaadda. Jaalala malee namni akkamitti jiraata? Jaalalaa fi jiruun addaan fagaachuun taatu. Garuu jaalala tana akkaataa itti waliif hubattu jira beektee wanni jaalalamee eessu akkanumatti nama tokko lafumarraa kaatee jaalattee maraachuun kan qabu. Nama tokko gisee jaalattee waa hubattee fi sappoortii gootee yaaddee fi kabajjee akkasi mi'ooyti jaalalti tun. Mi'ooyti beektaa jaalalti tun. Waan akka jaalalaa mi'aawaa. Dhamdhamtee beektaa jechuudha. Hin jiru wanni akkasii mi'aawu. Dhamdhamni si haloo haloo moo? Haloo deema. Timira. Maaliin siin jaa? Deema dawaa onneedha. Ajaa'iba garuu hayyee. Mee sabboon tun jaalalaan miidhamtee jaalala homattee ni beeyti? Hin homadhu. Rabbiin gisee waan takka siffidu khayrumaaf jecha siffida malee hamtuufi miti. San sabbarteetuma rabbumaaf fide jetteetuma rokutta. Because waan gaarii si fiduufi san si dhorka malee akkanuma si dhorkee lafa si nambisu beekte. Si nambisu na'am. Saniifuu khayrumaaf jetteetuma bira dabarta. Kanaafuu homattu jettu. Hin homadhu waan jaalalee waan rabbiin fide nama takka ni jaalatteef dirqama wajji ta'uu qabdaa miti. Yoo isa biraa taate malee. Hayyee mee namni hedduun amma maal jaaseete jaalaltii ta durii fi ta ammaa wal addaa jiru. Dhugaa jaalaltii ammaatii fi ta dur walumattuu hin dhuftu. Amma abbaan kiyya tokko kaa'ummaatii jedhii suuraa du'ee dhabamuurra jiraaf. Because akkatti fide beekaa dur silkiin hin jirtu. Gandinis walirraa fagoo taha isii laga faadhaytu ooyiruu faadhaytu hangaara baatee qoraan guurtu isii qoraan guurtu dhiiroo saa akkam dhufti jee hararra dhaabbatee miilli jilbatti olii ta'e eeggatee sa'aa san wal harka sanuu akkanan lafa laalaa warri duru waa lamaa sadii wajji jee warra keenya nan dhiisu jaanii wal biraa deeman safuu takkaa jira beete warri duru keessa waliin laalu bar namni gisee nama jaalata amma akkatti ija waliin baasa. Akkatti fide san beekame dhiisuun isaan mata cita.
الردو آيتو أما سلب متاته زكتة فاكزة لالتو أجايب ستة نمني واولي هو بتشو أبو تكفار في الرهدو نمني ونتي والدبو أما خجيبة كوجرة ففكيسو نما جالتني التيم فردان أني أمال خير راونين جالدو وملما هين خجيبو خجيبة سن ما نون بيخوان أما نمني ندياتو سايبوني خيفان نبيخان نا أبا خياتو كنا جاو صوت قرة يولبون اسم بودم تلهين خجيبي ناجا نما خجيبو خميل كاون أجرّيجا دوغا أني سانكارا نما خجيبو خميل كاين أجرّ خسارة ماله أمو دوغا همتي وان فيتسا يود أبدسي سنقطع أو أما دربمتي تسنفتو دوغان المواقعات جاني أكاسي جيرينيا خنا خيستي ولما خجيبو دبو وني قدان أماس واول دويسو دبو ولي خجيبو باتي واول دويسو باتي هو أتي information وجين قبض وجي هاسويتا ركو فول درو دفتلي هاسويتا وجي فرتا ركني جيرينيا خيسان خيسات دفن جرويتو خنافو والدويسو دبو ولي تخجيبو دبو ولي كومينيكيت غوتشو ولي تحاسو يادا وجيجيرو والهوبتشو جيرينيا خيخانا نمني جيرينيا أكنا ما في قدسة بقى في قدر العالم اللي جيرينيا خون قلاري أبو ما في قدسة أبو ما تو لافسة أكو ما تتكابتة جتجرونتون نما خنا اتديهاتي وجينا سويتي أما ركو جرتوسان وجين تي سيفورتي إننيس واتا كسن دويسو أتيس واتا كن دويسو ولي قلتي جمتوتو إسن جدو جرامي ركني دفع إسن جدو سينو جرو جتشو نمن توكو ور أسمع بستاي شري ولي يادا ما راقنا تنادي سيتي إنني سيتي يونا لكنانقون بد جروساني بد أنا أفو خجمني جاللني بليسا سبيشالي خجمني فيسس جريني خيستي مي هنافاني مي داكمي جالل خيسة قوا هنافان هدو نما ميتي نما وججرتو سن اللي ميتي إفيف نجيب دور كده نما سن اللي نجيب دور كوجو because your confidence قواته هنافا ونسيف المنا ما ما هنافاني قوا قرو وان تهنافتو جرمله أكنمل لفاقاته يو إني سلام عليكم جينا ما حركة فودس أو جتشو وني في دينجرو confidence في قواتو قبضه نمنو كنا حركة جرا خيا خرطة كنديمو دلارة ديرات الرا ديرة قوات شوفس جاللا وجه تروفس ديرات الرا قلالي دلارة ديرتي جاللا خني في التنخجبني فلنا قوناني وانتك عكتو غرا غريلان نما برابر انديم نمني نقوم يفما في مراتش مالي مي اوغاتا كتا كمال جانسي داواسا خيسة أما نمني توكو نما جالتوتي هنافاجو هنافان سمالتو جالالاتي جو نمني نمتيني نافني نما سنين جالتو يتشودا نو يو أماني ونتي نافن جو إسين تنتيا نيم بيخا أنا مالي نما برا أكلالي أنا مالي نما تكافبوتا أكن كامني نيم بيخا جيو إفتي أماني وني إساي نافسو سنجر تناغيو ما دلقاسا أولي قلبي تكانجل تمناينا فاندر ارتوسان جزء مخرينو جي ترو أدون إيتياو سلامانا راتشين ديمني أدون جا من مسنة تينغلاجا تمنا راتو تولشتي واوندو غوغوتي جزء في بيبي خيجتي دونغتي أولنيت إنياتا خنتي في أرد لغانا كمي توري أولميني خي كمي غمتشونا قبداي غمتي جرتا جتوسان أدون اندينا جيت ما دولا لا ولا خلافو بوباتي قالوفيس تليدي نجي عن من خيتي قالوفيسي من خيسة وني جروسا مرتيسا ديا أما سلمني توكو جال لمتنا إبسطوني سودات مالي فكتين بيقو نمني توكو قا شيخو مانقبو أتما تيسي تمجي خيسة نلالا قلت يو هنكتك بيقو لي يو نافي نفسني أنا ملايكا دا اتهمو قبدا سين جالت دا بريدوتيا جتة إبسو في قبدا أكاسيتي جالولي خانيتي جرات مري أفان دابدة تميو براتيس تبي براتي مي يرو أمان تنا نمني والفودا ساجالا ولي خسار دقيسة أدامبا أكا جايبا خانتي
sargii yookaan cidha ajaa'ibaa godhatanii wal fuudhanii kaanii baatii lama sadii booda mana murtii waliin jiran. Kun yeroo ammaan tana akka nama dhiyeenya kana gaa'ila dhaabbateetitti sati maaliif ta'e jettee yaadda? Kana fakkaatu rakkina nama lamee walitti dhufee san osoo hin taane waree namarraa itti dheeyitu kana. Kanaatu guddate amma saammaa tanatti maaliif akka ta'e beekuu namni tokko gammachuu ta'etis namni akkasii si gammadee si wajjin gammachuu ta'e si wajji qooddatu hin jiru. Maal qilleensa kanaa jijjiiramee saamee biduru waa kanaa miti. Yoo amma ati siif inni nagayaan gammachuu gaa'ila dhaabbatanii wanni takka isin jidduun jirtu garuu namuma kana firraa hin dandeenye. Yoo ati akka fedhe qulqulluu taatellee oduu namaatiif si dhufa. Isin akkana isin akkasii maarree jaanitu jette sammuu namaa jijjiirti. Ammas haasofni nama jidduu seennaan dubbiin san hin toltu ganaa. Irra guddaa waan akkanaa kanan namni wal dhaba. Kanaafuu namni gara bultiitti seenuu dura jette namarraa gurra cufachuu. Nama maaltu siin gee nama dhageessa. Mee warra jette nama dhagayanii bultii isaanii diiganii fi sirbii wanti tokko ni jiraami Abdii Ibrahim. Maal jaaja? Ani kheti atistiya warif nu merabini wal nu nababsi namnini nas fakate sis fakate ilmi nama ya jalalle wal nu dorkin de lagale ga kana kawala firani fi jiddu musna fi sabboni dhiyeenya kana akka hariyaati tammo jaalaltii sii qabdee harka kennitee giiftii mootii taatee bultii gad dhaabbattee jirti jaan. Yeroo dhiyootti gaa'ila godhadheetiin jira. Mee akkamitti jaalattee kara kana dhufte? Jireenya haaraa eegaltee jirta. Walitti dhiyeenya qabnaanaaf inni jechuun waa'ee jaalalaa wajjin hin qabnu. Garuu akkanuma wal beeyna osuma je'uutuma isaatu dura na jaalate natti hin dubbatu hedduu walii gallee jira waliif gallaa wajji haasoyinaa maarree akka saahiba osuma je'uuti ni bira jijjiire sanboota afaaniin natti himu weellee itti naabana weellee itti banee ija keessa dalaala. Welle Ali Birra kana faana bana. Welle Ali Birra dogumamo sobanna jahalata dugata nama malif doisita ani sinjalada atuni beita nasosomna bodani gabita jalalati hintabatini jalalati hintabatini najalatu namandoisini murtite abehu amumani gafa walgarre iji walin nubute millu walin kufne abjunati tahate tiyate jalalti gafas aburamte hubda mali qabda namarra sodate khawal jalate nulameni nama sodada hindo khatini murtite abehu amumani akana jalat wan marajal chifte onen toni beiti yom takka wakate sigar lamite fumarakata anas najala chana marra sodata kharana feru ture. Okay, akati sajalat tu beekay chuda mo atis wasakay sa jirti. Akti sara nagale jira osuma duraan nagaa free naga qaanfata na sodaata maalinu manja sanbooda already nagale jira sanbooda weellumata natti barate ija keessa dhala tani waan si booji'ate jechuudha. Sanbooda amma anis hubachuuf hin eegale jaalalti tun beektaa akkuma reefu siin jee kannaa rabbiiti magaalaan bitatu silaa magaalaa bitachuu taatee nama meeqaatu irra gannaqee bitata.
so nama takka gizee jaalala sii kanne jaalala san deebisuu fi qabda akkasitti sanbooda sirbuma kana nama bana ammas deebi'ee sirba tokko amma gaa anis wajji haasoyna khara saa dhufuttiin jira gaa xiqqoo jechuudha. Osuma inni afaanii baasee si jaaladhee jaalalti sirraana qabdee siiniin jehin ati hubachuu fi jalqabdee lamaan keessanuu khara jaalala. Weelleen naa galee sanbooda aktii sarraayis naa galee sanbooda guyyaa takka si jaaladheetiin jira yaa boqolbii na cabsinaan jee. Maal jetteen jee sabaa taasisee dhugaa isaati lakka. Ammas nama dhugumaan jaalala san beekuusi jaalala dhugaa san nama jaalatu akkana san nama hin beekne. Sanii laalee bakka namni kun kasaaraan qabu tirfiyoo taate malee jeeti. Dubbiin jaalalaatis ammoo kasaaraan qabdu bu'aa malee. Kasaaraan qabdu bu'aa malee. Innis nama dhugumaan jaalala dhugaa san barbaadu waan ta'eef inni kasaaraan qabu jeetiin harka kan yaa qabuumaan qaba harkaa bahuun qabu tasuma mootiin jette. Sanbooda yaa bosi jaaladheetiin jira qalbii na cabsinaan jee inni rifadhe hedduun waan inni nama jaaladheetis beekuuf namnis na jaalatee beekuuf hedduu jaalalaan nama miidhuun fadhuan hin feesisus sanbooda rammaas deebi'eeti sirba aadam haaruun tokko naa bana bakka kanaa fidee sirba san takka dhageen beeku anu sirba kana naa baneetu mataa ija keessa narraa sirba kan albama keessa mureensa sirbi sun maal jaa hundaa hundeeteetu uumaadhaan hayyoota yaa azalaa goota hundee sabboontoota insii wajjin jiraachuu ani fedhiintiyya hoo badhaasa keetii fudhu mataa kiyyaa ayaa bultiidhaatis hedduudhaan madaalee ala damo kara ciccini lale ya wahila jiru eguman sihele irbunha qabdu yonta biralale irbunha qabdu yonta biralale dubbi fite bar duba mucaan dubbi fite halatu man sitti hime bar yosif galde ga lammin garini nyaare ijarrana wal beyti yette oromoni siif si gallaan inni dubbi fite jira inuma tasi jaalachuu qofaan bar taburullee ala fi qaraa ta'uu ciccinineetiin laalee hoggaa jiru azalaan kun baay'ee weellee qofaa miti beete silaatee ani akka kiyyatti gaayoon hadiisa jee sheekotiin dandeessu kitaaba afaan oromootiin barraa'e jeetii yaada maaliif ilaal wololoosa hundaa hundee teetiitu uumaadhaan hayyoota yaa azalaa goota hundee sabboontoota si wajji jiraachuudhaan fedhiintiyyaa hoo badhaasa keetii fudhumatuma kiyyaa hojii anumaa fudhadhu anumaa fudhadhu badhaasa keetii anumaan kunu badhaasni badhaasa caalee ilma namaati ifisaa si kadhira wanni ati barbaaddu wanni biraan jiru sabboonoo maal jetteerree hoggaa inni waan hambifateen qabu gaalaan jalqabaa kaasee sanyiinti akka goota taate azalaanti akka goota taate sitti himee jira maaliif akkasii filate hayyummaa sitti himee jira alaa fi qaraa ta'us adda baasee laalee sitti hime sabboon maal jettee deebisteef anis wellumaan hin deebiseef takkam jettee yaa sabbo takkam jette simale enyun qaba hireeto nasabee hiriya jaalaleeho yaa hangadda gammachuna jijiru hinjiru hambika kheenabu magaalee biftisaa akka burtukaana magaalee oromtichaa hocallaan ajaa'iba wallahi waan ajaa'ibaati sirbaan walitti himachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru sirboota Adam Haaroo yoo laaltee yoo dhageeffatte waa hedduu teessee irraatii baratta beekte akkuma ati jette kitaaba malee weellee qofaa miti akkasitti akka lama jettanii wala feeraa karaa jireenya isa lammaffaatiitti ceetan jechuudha. Innis namni tokko gizee wal bare xiqqisho wajji turee laayifii wajji dabarsee maal je'eeti karaa gaa'ilaa dhufa. Inni gizee xiqqisho na dhiyaatee amala kiyyana arku daarektii karaa fuudhaatti deeme. Almost torbaan takka waan hin caalle gaa'ila dhaabbachuu qabna naan jee.
هاي أما والبريتي تكشومي دابدو فرا والجيني ولا لا جيني أكاسي تكشو ترى هدول لين ترى ميبي باي تكاونكا وان ما انقصون جيني هدو واللي فيس قال لي نمني خووني جروت نسيك الله ليسو جزء درا والبرو خجبا والبر نافني لقوا سنرا والبر خجب نوجد جرو وني والدو سمارة نوجد جرو لقانتون جزء عندني ميوتمالين بشويتو خراسيف الله ليس دمتي خراسيتين ديرتو خراسي سلبستك جايبات يا أكسبت لقرا والدفنة لقرا والبر نوجدوس لقاجرا خارو مسال بات كتي أكنا ما آمته ميك وجتوري أمنا فيني كذي وجتها ويولالته نما آمته ميك إلما وجوري آمته ميك وجتراتي يد نمن دونو أجايب كذي في ما شاء الله أكنا ما دور والبيخو تكجاني ثم وانت جانا كستي ونن دونو كلالته يروم جواوا خيستي خرجوا لقا خنا رفنا أما سبوني قايلة خنا قلتي جرتي قايلة خنا قالوا خياتي هنجر جري جتي أمانتا راكنين رادو في سنجرو ittiin jarjarajee waniin gadduu sin jiru namni hedduun maal naan jaa saayibboonni xiyyeegizee ati du'aa'uma eessaa qabda naan jaan akkoon tiyyaas na eebistee ummaan tiyyaas na eebistee akkoon na guddisee hedduu akkooti irraa du'aa'ii fudhachaatiin guddadhe hedduu na eebisti so maybe du'aa'ii saniin naatee hin jaan du'aa'uma akkam qabdaa nama kana argatte naan jaan waan kana itti himtee ni beektaa isatti ati akka amma jettu kanatti inni namni yeroo hedduu wal duuba wal faarsa beekte wal dura namni sun hammamsi biratti akka gatii qabu namni taa'ee akkasi fuulaa fuulatti walitti himu qubaan lakkaa'ama. Kan yeroo ammaan tanaa jaalala balleessaa jirus tokko iftoominaan fedhii fi miiraa fi ilaalcha walii qaban baasanii walitti himuu dhabuurraa kan ka'e. Ati abbaa manaa keetitti amma abbaa manaa keeti baastee akkasitti itti haaso'ite yaada isaa qabdu ilaalcha isaa qabdu inni siif nama akkamii akka ta'etti himtee ni beektaa? Inkibikaabee naa kan naannoo kunuunsaa hisaabarra sanboota akkasiin jaan du'aayin qabaayin si harkadheen jaan so namuma kanaawo abbaa manaa kee amma fakkeenyaaf waa hunda kafarsirraa godhee jiruuf jireenya kee waa hunda sii guutee siif yaadee inni gabba'ee fiigee dhufee sii tana rahaa si gooyisee si jiraachisa beekte yoo danda'ame ana qofa osoo hin taane dubartiin biraatu jechuudha. Abbaa manaa isiitiif yoo danda'ame baatii takka lama keessa guyyaa tokko lama siiniin akkana jiraachuuf jira. Siitu akkana gammachuu nuu kannee rahaa nu goosisu jira. Teenkii wechuu ni qabdi. Inni sun lakkaanuu namni akka naaf beekanii waan fedhallee ta'u akka fedhatti illee laffa'u naa beekanii mana keessatti jeeti dhiirummaatti dhaga'ama gartee gammachuu qabaa jechuudha. Waan san caalu godhuuf yaada. Warri kiyya akkana naa hubata akkana sappoortii nu godhaa waan jiru dhiirummaatti dhaga'ama. Akkasitti gizee namni waan akkasii godhe itti himuu qabda. Sabboon gaatti weellistuudha. Abbaan manaa kee amma fageenya irra sirraa jira. Maal jettaamme? Sirbeenyuutiin fageenya irra jiraachuu isaa kanaan ibsitaaf. Sirba tokko jira sirba san Faatiyaan yaatee katabee wallee duri namni illee hedduun beeku kanatti albamaa I think lammaffaa keessa jiran isaa carraa kunaa tolchime arrahaa kanin jaaladheen fagaanne walirraa yaa rabbii koonaa mijjeessi wal garraa wal jalataani wal bira qaamaani maali halaalaa guggubachuuni. Bareedduudha. Waan namatti toludha. Hedduu namni sagantaa kana daawwatu waan hedduu haasaa keessaa barata. Jireenya isaa wal bira qabee ilaala jeetii yaada. Anis haasaan kee kun immoo shamarran biraa sagantaa kana daawwatan sirraatii barachuu danda'u kan jiruu fi kanan si filadhee haasaa babbareedaadha haati kaastee turtii bareedaas kan nuti wajjin qabaachaa jirru gaa'e. Mee sabboon shamarran yeroo ammaan tana gaa'ela jaarratanii diigan yookaan mootii waan adda addaa jira amma shamarran irratti. Shamarran yoo miidhamtees isii homatama yoo balleessites isii homatama osuma miidhamtuu fa'aa amma sa'aatti homatamtu hedduu jira. Akkasuma immoo shamarranii jireenya isaanii qabachuu dadhabaniif ergaa akkamii qabda dhumarratti? Riskii tana rabbiin namaa kanna
jaalalti jiraannaan gammachuun jiraannaan riskiin hulaa dhadhooyteeti hee warra kun jettee sit dhufti. Bakka gammachuu fi jaalalti jirtu gisee hunda riskiin hin dhabamtu. Bakka lolaa fi khilaafni jiru riskiin dhabamti malee. Maallaqa jettee akkasii yoo maallaqa jala bololte nama waan feetu hedduun harkattuu bara. Addunyaan ni dhufti jaalalti jiraannaan jiruu fi maalleeni addaan fagaachuun ta'an dhugaadha. Akkuma jirutti immoo sanirrattiif gadhiisuun qaban. So namni dalagatee wajji harkataa jiruun tun ni dabarti. Nama tokko miskiinummaa firaasha caccabaa kanarra wal fuudhee arra darajaa meeqa jiru niin beeka namaan beeku jira. Saniifuu wanni guddaan nama feesisu dubbii namaa wal jidduu naquu dhabu. Ispeeshaalii wanni fardiin akkanatti jiruu namaa balleessu guddoon waan akkanaa kan ammaa zabanaa bade beete dhalaan tun gizee amma jaarsuma kee kana aangeeleteeti. Akka waan si caaluu na fakkaata. Beekadhu aan sin caalu si jammar dhiqaa keetuun gayu. Garuu nama akkamii wajji inni kun jiraa osoo yaanne anumaatu caalee arkamaa jettee bakka ati jirtu san dhalaan if keessee ilaalti. Si galee dhuftee si gubbaan waan hin taane faa godhuuf warra waan akkanaa kana mokoruu jira kanarraayis if qusachuu qaba namuu qoodni kee. Taa'eetuma si eega malee abbaan fedhe asii gangalachaa oolu qooda kee hin fuudhu. Dubartoota keenyaaf illee rabbi hiree gaarii haa kennu rabbi bultii gaarii haa kennuuf hin jaa hedduun jaalladha dubartoota keenya kana bakka gaarii ni fedha. Immoo haasawan taane nama jidduu deemanii wal nama lolchiisuu fi jiruu nama balleessuu kana irraa yoo of qusatan xiqqisho yaa akkasitti bareedaan fakkaata. Kanaafuu dhalaan takka ejjennoo qabaachuu qabdi. Jireenya namaa keessa galuu hin qabdu. Jireenya isii keessas nama galchuu hin qabdu. Nama galchuu hin qabdu. Jaarsa keetii fi ati yoo rakkina qabaattan wajjin ta'a fura. Hoggas bultiin tolti. Hoggas tolti. Faamilii teeti, faamilii isaati nama takka hin galchu. Fageenya kana deemtee asii dhuftee turtii bareedduu kanaan hojii qabaattee sagantaa teenyas nu bareechitee shaan wajjin jettee yaadota babbareedoo kana nu qoodu keetiin maqaa daawwattoota kiyyaatiin hedduun si galateeffadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya michuun jaalalaa keenya sabboontuu Mahammad wajjin qabaachaa turre yaadota kaasaa turrerraa waa hedduu akka hubattan akka barattan akka itti bashannantan hedduun akka shaashan baatteettan abdii guutuun qaba. Sirbaan dabaalaati wani sirbi kun afaan jaalalaati simi afaan jaalalaati sirbini sirbaan dabaalaa isin biraan gahaa turre kana fakkaata ture sagantaa kana qopheessuun tanis wajjin turtan sabboontuu Ahmadii gama gummaa kaameraan olaar badhaasaatu na wajjin ture turtiin keenya kana fakkaata ture biyya biyyeen ta'e nagaa taatu Oromiyaan haala listuu jaalalan dhabina nagaatti.